wal qabatee wanti mootummaan labsiin inni baasee jira. Hunduma keessan immoo ijoollee biyya hambaa waan tuquuf isin ijoollee biyya hambaa waan isin tuquuf waan isin laallatuuf yoo hafe waan isin tuquuf yoo itti fayyadamtan immoo waan isin fayyaduufini isinitti muu dhufee jechuudha. Video kana like share gochuun dagatina maatii koo yoo taatan immoo subscribe godhaa. Yeroo kanatti lafti duwwaanii caraqaanii kaarta pilaaniin qabne haa fudhatamu mootummaaf akka galii ta'u yoo irratti ijaarratanii kaarta pilaanii hin baafanne jedhee labsiin waan ba'eef dirqama ta'e waan ba'eef isin immoo kana seeraan hubadhaatii laalladhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Seerri ba'e tokko immoo akkamitti akka jijjiiramuun beekamu waan ta'eef isiniin jechuun barbaada. Kanaan isiniin jedhaa gaafii. Hi hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u nagaa keessanii ani nagaa kooti. Har'a waa tokko isinii qabadhee dhufee waan dhagaye waan argaa jiruu fi itti deemtan tokko isinis tokkoon keessan yookiin dhagahuu dandeessu maatii keessan irraayyuu isa isin qaqqabsiisuu barbaadee taanii. Isin fayyada waan isin fayyadu waan immoo yoo tuffattan isin miidhu waan ta'eefini yeroo kanatti filannoo irra jirra haa ta'u malee haala jijjiirama eenyutiin wal qabatee wanti mootummaan labsiin inni baasee jira. Hunduma keessan immoo ijoollee biyya hambaa waan tuquuf isin ijoollee biyya hambaa waan isin tuquuf waan isin laallatuuf yoo hafe waan isin tuquuf yoo itti fayyadamtan immoo waan isin fayyaduufini isinitti muu dhufee jechuudha. Video kana like share gochuun dagatina maatii koo yoo taatan immoo subscribe godhaa haaraa warri taatan jechuudha ta'uu yoo barbaadani. Innis waa'ee lafaa irratti ilaallata waa'ee lafaati waan ta'eef garuu waan atattama namoonni tokko argachuu dhiisuu danda'u information kana maatirraa kallattiin dhugaadhaan hubachuu dhiisuu danda'u akka salphaatti ilaaluu danda'u waan ta'eefan isinii fide jechuudha. Innis maalinni waa'ee lafaatii laftii yeroo kanatti haaluma filannoo laallatee mootummaan labsiin ni labsee jira. Yeroo kanatti lafa duwwaa jiru yookiin caraqaa irratti manni yoo hin ijaaramne akka mootummaaf deebi'u gara mootummaatiif galii akka ta'u jedhee jira. Baankii faanas labsiin inni labsee hin jiran beektu. Yeroo tokko surumaa birrii 200,000 ol akkaawuntii irratti sanaa ol yoo jiraate mootummaaf akka galu jechuun baankii tokko irratti jechuudha. Kana jechuun ijoollee shamarran biyya hambaa rakkoon qabu paaspoortii isaaniitii fi yeroo isaan dhufan irraa ka'ee mirkaneeffamuu fi danda'a isaan yoo sanaa ol irree qabaatan rakkoon qabu jechuudha. Maaliif akkaataa itti irraa baasanii waan ta'e gochuu hin danda'an. Garuu waa'ee lafaa irratti bakka lafa caraqaa jedhamu kamuyyuu jechuudha dirqama irratti ijaaruu qabu. Irratti ijaaramee yoo kaartaa fi pilaaniin irratti ittiin baane mootummaaf dhuunfamaa jechuudha. Kanaaf namni hunduu isaatii kanatti ijaaraa jira. Wanta hundaa waddachanii hatta namni mukaan ijaaru yoo jiraate muka innaa kana ofii koof dhaga'ee itti fayyadamas waanan jiruufan isinitti himaa jira jechuudha. Labsii seeraan baqa jennuudhaan labsee jechuudha. Baay'een keessan tarii maatirraa dhageessanii ijaaramuu qaba hergi kan isiniin jedhan jiraachuu dandeessu jechuudha. Innaa yeroo kanatti wantoota baay'ee immoo waddachanii wanta ittiin ijaaranii dhiifama mucaatu. Dhiifama gara galgaleesseen viidiyoo waraabaas jira guyyaa naaf hin mijanne. Kanaaf baay'ee waddachaa jiru wantoota hundumaayyuu kan isin garamu keessaa baqa garagaantii biyyoo dhakaa muka bolokkeetti hunda waddachanii jechuudha. Parsantii amma ta'e dabalanii maaliif labsii kanatu jira hundumtuu ijaaraa jira. Iddoo ta'e gurgurate isa tokko irratti ijaara malee dirqama godhee jira mootummaan jechuudha. Bara filannoo immoo si sodaachisa. Tarii mootummaan haaraa yeroo dhufetti yommuu inni kun itti fufee fakkeenya labsee kana dhugaa godha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tokko yoo lafa caraqaa qabaattanii maatii keessanitti himaatii dafaatii irratti rukutadha. Baqa poolitikaalii isaallee yoo guutuu baattanii yookiin ulaagaa isaallee yoo guutuu baattanii irratti qorqorroon ta'ee rukuchuu qabdu jechuudha.
ana biratti jechuudha. Ana birattiyyuu widdiidha jechuudha. Yoona kana gaa Finfinnee yoo jettan iddoo biraa hojjettan baay'ee widdiidha. Kan isin garamu keessaa torbee kana nuti illee jaaraa turre mukti filxiin tokkittiin birrii 600 jechuudha. Filxiin tokkittiin gaariin iddoo sana isin geessuuf birrii 30 filxii tokko. Inni falatu qal'isuuf jechuudha. Iddoo lamatti baasuuf filxiidhuma garuu ishii qal'isuuf birrii 60. Muka tokko birrii 690 feetu jechuudha. Tokkitti ishii muka 100 yoo bittan meeqa akka ta'e think before jedhanam. Herreegi dursiti mukaan jechuudha. Axanaanis akkasumatti dagaleedhaaf minaaman. Bolokkeettiin immoo dura ji'a 5 wayii dura yookiin ji'a 4 wayii dura 47 fa'itu. Har'a garuu 100 waan ta'e bolokkeettiin tokko. So maal jechuu barbaadeetanii waan fedheeyyuu haa ta'u irratti ijaaruun dirqama keessanii isiniin jechuu barbaanne lafa caraqaa jiru irratti jechuudha. Dirqama ijaaruu qabdu isiniin jedha. Harki namaa bismaarri kiiloon birrii 300 natti fakkaate. Isaa birrii 300ti. Yaani kiiloodhaan hin beekne faayisaa fakkeenyaa shigii bitee kaartoonii 3 fuudhe naa jedhu fakkeenyaa yookiin 4 fuudhe. 4 yoo fuudhe birrii 20 jechuudha. 3 yoo fuudhe 15,000 nan fuudhe jedhe. Kiiloon tokko kaartooniin tokko kiiloo 5 baata. Yaani meeqa? Beekon bismaaruyyuu baay'ee widdiidha jedhe. Birrii 5,000 jedhe. Kiiloo kaartooniin tokko 5,000. Kana jechuun kiiloo 10 baamoo 5 baamoo I don't know. Angini kiiloo kaartoonii 3 birrii 15,000 namtee jedhe. Mismaaraa jechuudha. Innaa maal isinii jechuu barbaadeni baay'ee labsii itti yaadamee labsame waan ta'eef adaraa keessan lafni caraqaan bittanii jiran yoo jiraate irratti ijaaraa isiniin jedha. Wanti hundi garuu widdiidha. Homaa gochuu hin dandeessanii. Dirqama bolokkeettiin illee ijaaruuf kan karoorsitan yoo jiraattan dhagaadhaan mukuma irratti rukutaa kaartaaf bilaan ijaarradha. Qorqoorroo irraa kaastanii boru dallaa gootu. Muka isaallee waan ta'e gootu. Qorqoorroo 20 illee irratti rukuchuun dirqama keessanii. Dhagaan birrii 40 dhugaa waaqa dubbachuu fi isaan dhagaan birrii 40 darajaadhum tokkollee hidhuudhaaf jedhee inni yaa'unis ijaaraa ture tokkoffaa torbee kanaayyuu jechuudha. Ji'a darbee miti laawaan labsii kanaayyuu seeran gadi qabaadhaan kan dubbate. Kanaaf adaraa keessan salphaatti hin qabina. Amma fakkeenyaa maatiin keessan bilbilanii ifa duwwaan taa'uun qabu jedhanii ijaari. Yoo isiniin jedhan salphaatti hin laalina. Dafaatii irratti sirreeffadha isiniin jechuu barbaadeetanii. Yeroo kanatti lafti duwwaanii caraqaanii kaartaaf bilaanii hin qabne haa fudhatamu. Mootummaaf akka galii ta'u yoo irratti ijaarratanii kaartaaf bilaanii hin baafanne jedhee labsiin waan ba'eef dirqama ta'e waan ba'eef isin immoo kana seeraan hubadhaatii laalladhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Seerri ba'e tokko immoo akkamitti akka jijjiiramuun beekamu waan ta'eef isiniin jechuun barbaada. Kanan isiniin jedha gaafii yoo qabaattan na gaafadhaa. Wanti jiru yoo jiraate kanarratti akkamitti akka ta'es isiniifan himaa isiniin jedha. Garuu wanti ittiin ijaaran dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ulfaataa jira. Baay'ee tokko. Mee fakkeenyaa faayisaan isinii gaafadha. Wantoota jiru fakkeenyaa naannoolee magaalaa guddaadhaan hasitti gaama walisoo kanatti qorqorroo I think 30 wal rukutee faayisaanii mee hammameen rukutee hammam baasa qorqorroo rukutuuf dhaabuuf eenyu bichaadhaaf jechuudha. Ganaa hidhaamaa ganaa minaaman fara inni keessa nama waan ta'eef isiniifan ibsaa jechuudha. Qorqorroo nama agama akka ta'es isiniifan gaafadha. Garuu mukti ammana ta'uusaa natti maa tureennaa bitu waan ta'eef qorqorroon gaafanne mukti akka kanatti jechuudha. Takkittiin falaxaan filxiidhamee falaxamee gadi dhaabuuf jedhame tokkittiin birrii 100 qal'ifachuufati dhimma kee qal'ifatta malee jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ulfaata isiniin jedhe yaada qabdan na gaafadha. Mucaan bo'aa jira dhiifama sila nan dubbadhe. Ijoolleen koo aylanyoota
YouTube hojjechuu irratti hidhaadhuma natti ta'an dhugaa dubbachuuf. Bakka kaameeraa sila baraniif amma dhalootuma qabanii kaameeraan ani waraabuun harkatti argu ana afaan akkanatti ilaaluu waan barbaadanii fi achi taa'u amma baay'ee cannaqamee bu'aa jira jechuudha. Isaanii illee TV ilaalaa jira. Isatti bilbila isa tokko yoon kennee haasa'uu nan danda'a. Dhugaa YouTube hojjechuuf baay'ee tokkoon dhiphachaa jira. Garuu isin nama jajjabeessitanii nama xiqqeessuu nama buusuuf deemtu maleedha. Kana isiniin jedhaa baay'ee hiyyisiisan jira.